Akkam jirtu barattoota? Nagaa keessanii jechaa kun chaanaalii barnoota herreegaaf saayinsii waliigalaa qabatee isiniif dhiyeessaa jirudha. Egaa guyyaa har'aatis akkuma beekamu barnoota herreegaa kan kutaa torbaffaa mata duree waa'ee dhala baaqee irratti gaafilee akka qormaataatti gaafilee garaagaraa kan waa'ee dhala baaqeetiin wal qabatu qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Egaa viidiyoo kana keessatti qormaata barnoota herreegaa kan kutaa torbaffaa gaafilee 6 dhala baaqee keessaa kan bahan isiniif qabannee dhiyaannee jirra. Egaa kana duras immoo maalummaa dhala baaqee fi foormulaa dhala baaqee irraa akkamitti tokkoon tokkoo reetii, haadhoo, yeroo fi kuufama akkamitti akka barbaaduu dandeenyu viidiyoowwan darbe keessatti isiniif hojjechuun keenya ni yaadatama. Akkasumas immoo gaafilee barnoota herreegichaa kanarraa kan wal qabate boqonnaa sadaffaa keessatti gaafilee akka qormaataatti isiniif dhiyeessine keessaa gaafileen kunniin kan fudhatamanii. Egaa guyyaa har'aa viidiyoo kana keessatti gaafilee sanneen kan achi keessaa fudhatame sana gabaabinaan waliin ilaallaa jechuudha. Kan inni xiyyeeffatu waa'ee dhala baaqee irratti jechuudha. Viidiyoo darbes keessa deebitanii akka walitti isiniif dhufuuf ilaaluu ni dandeessu. Qajeelfama 3 jedha. Qajeelfama 3 wanni inni jedheef qajeelfama 1ffaa fi 2ffaa viidiyoo darbe keessatti deebii isiniif deebiseen jira waan ta'eef kana keessatti immoo gaafilee sana keessaa kan fudhataman waliin hojjanna jechuudha. Egaa gaafiin tokkoffaan foormulaa tokkoon tokkoo ibsamoota armaan gadii barreessi jedha. Innis dhala baaqee jedha. Dhala baaqee maal akka ta'e kana dura isiniif ibse. Dhala baaqee kan jennuun dhala haadhoo irraa hojjetamu yookiin immoo haadhoo irraa argamu jechuudha. Gabaabumatti haadhoo kan jennuun immoo mallaqa baankii keessa ol kaa'ame mallaqa jalqabaa jechuudha. Namni tokko deemee baankii yoo fide mallaqni inni deemee baankii kaa'e suni haadhoo jedhama. Yookiin immoo mallaqa namni tokko ittiin hojjechuuf nama irraa liqeeffate yookaan immoo mallaqa namni tokko akka hojjetuuniif namni tokko nama biraatiif liqeessetu haadhoo jedhama jechuudha. Mallaqa jalqabaa. Reettii kan jennuun immoo dhibbantaa waliigaltee qaamota lamaati. Fakkeenyaaf yoo baankii kan kaa'atu taate namicha baankii kaa'atuu fi baankicha gidduutti dhibbantaa waliigalteeti parsantiin kan taa'u. Yoo immoo namoota lama gidduutti jiraate immoo namoota mallaqicha liqeeffatee fi nama mallaqicha liqeesseef namoota sana lamaanitti gidduutti gaggeeffama jechuudha. Yeroo kan jennuun immoo turtii mallaqichi suni yoo baankii kan keenyu ta'e baankii taa'u ji'aas ta'uu danda'a, waggaas ta'uu danda'a. Yookiin immoo yoo namoonni walirraa liqeeffatan yoo kan liqeeffatu ta'e namni tokko mallaqicha liqeeffatee hanga inni bira ture ji'ootas ta'uu danda'a, waggaas ta'uu danda'a jechuudha. Kanneen akka ta'e waliin ilaallee irraa amma foormulaadha kan nu gaafate waan ta'eef gabaabumatti dhalli baaqee walqixxaa haadhoodha. Reettii fi yerootu waliin baay'atee kun sadiin dhala baaqee nuuf kenna. Haadhoo kan jennuun immoo piidha. Pii kana akkamitti argachuu dandeenyadha. Pii argachuudhaa fi dhala baaqeetirraa kan hojjannu pii kana argachuuf gamalachuu reettii baay'isuu yerootiif irraa reettii baay'isuu yerootiif irraa reettii baay'isuu yeroo reettii baay'isuu yerootii yoo bade piin keenya kophatti hafa jechuudha. Inni kuni kanaaf inni kun dhala baaqee irra isa kana jechuudha. Reettii baay'isuu yeroo ta'a jechuudha. Kanaaf haadhoo walqixxataa reettii baay'isuu haadhoo walqixxataa dhala baaqee irra reettii baay'isuu yeroo ta'a jechuudha. Inni itti aanu immoo reettii barbaade yoo nuun jedhe hoo akkam goonadha. Reettii barbaade yoo kan jedhu taates dhala baaqeetirraa kan nuti hojjannu jechuudha. Reettiin arriidhaan bakka bu'aa jechuudha. Kanaaf dhalli baaqee walqixxataa haadhoodha. Reettii fi yerootu waliin baay'ata. Kan nu barbaannu reettii waan ta'eef gamalachuu haadhoo baay'isuu yerootiif irraa jechuudha. Sana booddee yeroon yeroo yoo badu yookiin tiin bada
piinis pii yoo badu arritu lafatti hafa yookiin reettitu lafatti hafa. Reettiin keenya dhala baaqee irra haadhoo baay'isuu yerooti jechuudha. Kanaaf reettii walqixataa haadhoo baay'isuu yeroo ta'a jechuudha. Kanaaf reettii walqixataa dhala baaqee irra haadhoo baay'isuu yeroo ta'a. Inni itti aanu kuufama. Kuufama gaafatee kuufama jechuun keedha. Kuufama argachuu fi kuufama jechuun maalidhaa? Ida'ama haadhoo fi dhala baaqeeti. Haadhoo kan jennu mallaqa jalqabichaatii fi dhaluma isarraa ergame sana walitti daballee kan keenyu jechuudha. Kuufama kan jennuun mallaqa waliigalaa jechuudha. Kan fakkeenyaaf namni tokko deemee baankii yoo kaawwate, baankii kaawwatee waggaa 2 yoo turee fi qarshiin inni baankii kaawwate sun dhalee qarshii biraa argata. Kuufama kan jennuun qarshii inni deemee jalqaba baankii kaawwatee fi dhala achirraa argate sana lamaan walitti hidhamee fi waan inni achii qabu sana kuufama jennaan jechuudha. Inni biraa yeroo barbaaduudhaafis dhala baaqeerraa kan nuti shallagnu. Dhalli baaqee walqixataa haadhoo baay'isuu, reettii baay'isuu yeroo waan ta'eef yeroo argachuuf gamalachuu haadhoo baay'isuu reettiitiif irra haadhoo baay'isuu reettiif irra jechuudha. Haadhoo baay'isuu reettii yoo bade yeroon keenya walqixataa dhala baaqee irra haadhoo baay'isuu reettii kana ta'a jechuudha. Egaa gaafiin itti aanu gaafii lammaffaadha. Gaafiin lammaffaan immoo akkuma asirratti argitanii aadde Yeshiin qarshii 3,000 reettii dhalaa 800 waggaa tokkotti kaffaluuf baankii irraa yoo liqeeffatte dhuma waggaa 5tti dhala hammamii kafalti jedha. As keessatti wanni isin hubachuu qabdanii aadde Yeshii fi baankitu walii gale. Aadde Yeshiin deemteeti baankii irraa liqeeffatte qarshii 3,000. Deemtee liqeeffatte qarshii meeqa liqeeffatte? Qarshii 3,000. 3,000 isiin liqeeffatte kuni jechuudha. 3,000 kuni haadhodha. Liqeeffatte jedhe mallaqa liqeeffame mitiire. 8 kun immoo reettii mallaqa isaan lamaan parsantii walii galanii jechuudha. Reettiidha inni. Reettiidha. Waggaa tokkotti kaffaluuf baankii irraa yoo liqeeffatte dhuma waggaa 5tti. 5 kun immoo tiidha. Yeroo jechuudha. Waggaa 5 irratti. Dhala hammamii kafaltii jedhe dhala nu gaafate. Dhala hamma isiin kafaltu jechuudha. Kanaaf dhala argachuu fi walqixataa dhala argachuuf walqixataa haadhoo baay'isuu reettii baay'isuu yerooti jechuudha. Kanaaf haadhoon qarshii 3,000 baay'isuu reettiin keenya immoo 800 jechuun 8 irra 100 baay'isuu tiin keenya immoo yeroon keenya 5. Sana booddee 0 kun 2 yoo badu 5 baay'isuu 8 40 baay'isuu 3 120. 0 tokko jiraas 0. Kanaaf dhumarratti waggaa 5ffaarratti jechuudha. Aadde Yeshiin 1,200 kafalte jechuudha. Dhala qofa qarshii 1,200 kafalte jechuudha. Qarshii 3,000 liqeeffatte san biratti jechuudha. Gaafii sadaffaa.
Gaafiin sadaffaan obborooban qarshii 9,000 reettii dhalaa 20% waggaatti kaffaluuf baankiitti yoo liqeeffatan amma immoo roobattu liqeeffate baankirraa jechuudha. Qarshii meeqa liqeeffate? 9,000 liqeeffate. 9,000 inni liqeeffate kuni haadhodha. 20 jedhe asitti. 20 kun immoo reettii waliigaltee isaaniiti. Baankiitti yoo liqeeffatan irratti maal isin gaafate? Waggaa 4tti dhalli isaan kaffalan hangamii jedhe. 4 kuni tiidha. Ammas maal gaafate? Dhala gaafate. Dhala gaafate. Kanaaf dhala argachuu fi dhalli walqixa ta'a. Haadhoo reettii baay'isuu yerooti. Walqixa ta'a. Haadhoon 9,000 baay'isuu dhibbantaa yookiin arriin immoo 20 irra dhibbaa baay'isuu yeroon immoo 4. Sana booddee 0 kun 0 ni bada. Walqixa ta'a. Kanaafuu asii 90 qabna, 20 qabna, 4 qabna. 9 baay'isuu 2 18. 18 baay'isuu 4 72. Asii 0 tokko 2 qabna. Kanaaf dhalli waggaa 4tti isheen kaffaltu qarshii 7,200 kaffaltii jechuudha. Kun haadhaaf dhala hangamii kaffalaadha. Obborooban 7,200 kaffalaa jechuudha. Gaafiin itti aanu kuufamni waggaa 4tti kaffalan meeqa jedha. Kuufamni waggaa 4tti kaffalan meeqa jedha. Kuufamni walqixa ta'a. Haadhoo ida'uu dhalaati. Haadhoon meeqa? 9,000. Ida'uu 7,200 jechuudha. Dhalli isaa kun amma asitti arganne jechuudha. 7,200. Kana lamaa yoo walitti idaanu lamaan isaa 16,200 dhufaa jechuudha. Kanaaf kan isheen inni kuufamni waggaa 4tti inni kaffalu 16,200 kaffala jechuudha. 16,200 kun yoo kaffale kuufama kaffalee jechuudha. Waan tokko ofirraa hin qabu jechuudha. 900 kan inni dura liqeeffate. 7,200 immoo kan isarratti dhalee jechuudha. Mallaqni 9,000 kun waggaa 4 bira taa'ee parsantii 20 walii galanii. Kanaaf dhumarratti 16,200 yoo ofirraa kaffalu wanni tokko biratti nafuu jechuudha. Yoo maamilummaa ta'e malee. Gaafii itti aanu gaafii 4ffaa. Qarshii meeqatu jedha. Reettii 25% waggaa 4tti dhala qarshii 20,000 ta'a jedha. Qarshii meeqatu? Qarshiin beekne ammasitti. Qarshii meeqatu? Reettii 25% jechuun 25 kuni arriidha. Waggaa 4tti jedhe. 4 kun immoo tiidha. Dhala qarshii 20,000 ta'a jedhe. 20,000 kun immoo dhala. Kan nu hafu maalidha ree? Haadhoo nu gaafatee jechuudha. Kanaaf qarshii meeqatu waan jedheef haadhoo yoo barbaannu akkuma dura isiniin jedhe dhala baaqirraati kan nu shallagnu waan ta'eef gaafii viidiyoo duuba deebitanii ilaaluu ni dandeessu. Haadhoon walqixa ni ta'a. Dhala baaqee irra reettii baay'isuu yerootiin argannaa jechuudha. Kanaaf dhalli baaqee
20 irra reettiin immoo 25 irra dhibbaati. Baay'isuu yeroon kenna 4 jechuudha. Wal qixa ni ta'a. Wal qixa ni ta'a. 20 irra 25 baay'isuu 4 100 irra ishee kanaa jechuudha. Sana booddee dhibbi kun dhibba kanaan ni badaa. Kan hafu 20 qofa jechuudha. Kanaaf qarshii meeqa tureetti 25% waggaa 4tti dhala qarshii 20 ta'a kan jedhuuf qarshii 20 jechuudha. Qarshii 20 yoo kan jiraatu taate yookiin kan fudhatamu yookiin liqeeffatamu yookiin baankii kan ol kaa'amu taate reetii 25% waggaa 4tti dhala qarshii 20 dhalaa jechuudha. Qarshiin 20 jechuudha. Inni itti aanu gaaffii 5ffaa. Dureessaan Baayisaa irraa qarshii 40,000 dhala baaqee kaffaluuf liqeeffate jedha. Liqeeffatee kuufama qarshii 50,000 yoo waggaa 2 booda deebiseef reettiin dhala kanaa dhibbantaa hangam ture jedha. Amma qaamota namoota dhuunfaa lamatu walii galee dureessaaf Baayisaatu walii galee qarshii liqeeffatee dureessaan kun qarshii 40,000 dhala baaqatiin kafaluuf Baayisaa irraa liqeeffate. Kanaaf 40,000 kun haadhodha. Dhala baaqee kafaluuf kuufama qarshii 50,000 jedha. 50,000 kun immoo kuufama. 50,000 kun kuufama waggaa 2 booda jedhe. Lamaan kun asitti yeroodha. Booda deebiseef reettiin dhala kanaa dhibbantaa meeqa jedha. Reettii nu gaafatee jechuudha. Kanaaf reettii argachuu fi reettii walqixxataa dhala baaqee irra haadhoo baay'isuu yerooti. Dhala baaqee immoo hin qabnu. Kan nu qabnu kuufamaa fi haadhoo qabna. Kuufamaaf haadhoo waan qabnuu fi kuufamni walqixxataa haadhoo ida'uu dhala baaqeeti. Kuufama qabna, haadhoo qabna, dhala baaqee hin qabnu. Kanaaf dhala baaqee walqixxataa kuufama kanarraa haadhoo hir'ifnaa jechuudha. Kuufama irraa haadhoo hir'ifneen dhala baaqee ni arganna jechuudha. Kanaaf kuufamni keenya 50,000 hir'isuu 40,000 ta'a jechuudha. 50,000 irraa 40,000 yoo hir'isnu dhalli baaqee keenya qarshii 10,000 ta'a jechuudha. Kana booddee bakka dhala baaqee isa galchina jechuudha. Kanaaf bakka dhala baaqee qarshii 10,000 sana yoo kan galchinu ta'ee kanaaf qarshii 10,000 yoo kan galchinu ta'ee jechuudha. Bakka dhala baaqee reettii ni argannaa jechuudha. Itti adeemnu. Kanaaf akkuma asirratti jenne reettiin walqixxataa dhala baaqee irra haadhoo baay'isuu yeroo waan ta'eef dhalli baaqee keenya akkuma dura arganne qarshii 10,000 10,000 irra haadhoon keenya immoo
40 kan jenne sana 40 baay'isuu tiin kenna immoo 2 asitti 0 arfan 0 afurii yoo bade walqixa taha gubbaadhaa tokkotu hafaa irra asii 2 fi 4 tafaa yoo waliin baay'ifne 8 taha jechuudha. Tokko irra 8ti. Tokko irra 8 kana jechuun gama biraatiin tokko 8 firuu jechuudha. Tokko yoo 8 firru 0 tuqaa 1 2 5 argannaa jechuudha. 0 tuqaa 1 2 5 kana gara dhibbantaatti yoo deebifnu immoo dhibbantaani waan ta'eef reettiin kan taa'u 12 tuqaa 5 taha jechuudha. Kanaaf dureessan baay'isaa irraa qarshii 40,000 dhala baaqqiin kaffaluuf liqeeffatee kuufama qarshii 50,000 yoo waggaa 2 booda deebiseef reettiin dhala isaa ittiin walii galanii 12.5% jechuudha. Gaafii itti aanu gaafii dhumaa gaafii jahaffaadha. Gaafiin jahaffaan immoo qarshii 2,000 reettii dhala 10% waggaa tokkotti kaffaluuf yoo liqeeffatte dhala qarshii 1,000 kaffaluuf waggaa hangamii sitti fudhataa jedha. As keessatti kuni akka waan ofii kan keetii liqeeffatteeti ati qarshii 2,000 reettii dhala parsantii 10tiin waggaa tokkotti kaffaluuf yoo liqeeffatte dhala qarshii 1,000 kaffaluuf waggaa hangamii sitti fudhataa. Kanaaf qarshiin ati liqeeffatte meeqadha? Qarshiin ati liqeeffatte qarshii 2,000. Kanaaf 2,000 kuni haadhoo ati liqeeffatteedha. 10% kun immoo reettii ati ittiin walii galte. Qarshiin 1,000 mootu dhala kaffaluuf ati waadaa galte. Dhala waadaa galte jechuudha. Waggaa hangamii sitti fudhata jechuun immoo tii si gaafatee jechuudha. Kanaaf tii argachuu fi walqixa taha dhala baaqqee irra haadhoo baay'isuu reettii ta'a jechuudha. Kanaaf dhalli baaqqee ati kaffaluuf waadaa galte qarshii 1,000 irra haadhoon ati liqeeffatte immoo qarshii 2,000 baay'isuu reettiin kan kee immoo kaati walii galteen 10 irra 100 0 lamaaniin hin bada walqixa ta'a gubbatti kanaaf 1,000 irra asiin 20 fi 10 ta'u 20 baay'isuu 10 200 0 lamaan yoo badu kanaafu 10 irra 2 ta'u 10 irra 2 jechuudha. Gama biraatiin 10 irra 2 5 jechuudha. Kanaaf waggaa meeqa itti fudhata? Waggaa 5 sitti fudhata jechuudha. Egaa gaafileen hangammaatitti waa'ee dhala baaqqee irratti waliin ilaalle kana fakkaata. Gaafilee kanneen irra deebitanii viidiyoo dhageeffachaa fakkeenya kan kitaaba keessan irra jiru irra deebitanii shaakaluu ni dandeessanii isiniin jedha. Egaa kanarraa kana fakkaata. Yaada yoo qabaattan komentii irratti barreessuu hin dagatinaa. Mata duree itti aanu keessatti yookaan immoo viidiyoo itti aanuun gaafilee waa'ee gatii bittaa, gatii gurgurtaa, dhibbantaa kasaaraa fi akkasumas immoo dhibbantaa bu'aa maal akka ta'e isinii fi akka hojjannu waadaa sumaaniin galaa xumureera galatooma.